Muciisa akka deemu bishaanicha keessa akka seenu dhaqaateetti himaa amma ariifadhaa adeemaa. Iddoo kanaa ka'e iddoo nati taate jirtu kun sirrii miti bishaanicha keessas gonkumaa hin seenin isin jedheeraa maaloo si gorfadhaa bishaanicha keessa seenin ka'ee adeemes. Ergamaa du'aa kootutti naaf ergami. Yoo koo asan jira gooftaa kiyya maal siif ergamu eenyummoo dhaqee ajjeesu natti himi. Adeemii ariifadhu mucaa bishaan qarqara taa'u san yaada bishaan seenanii daakuu hawwii bishaan keessa seenanii daakuu keessa godhiitii akka inni bishaanicha keessa seene jawwichaan nyaatamu godhiitii raawwadhu dafiitti raawwadhu. Ishii kabajamoo hangafa keenya kanatti ajjeesi jette nan ajjeesa kanatti balleessi jette nan balleessa kanatti na ajajje hunduma isaa nan raawwadha. Omtuu danda'ee fuuldura keenya dhaabbatu sila. Seexanichi mucicha dogongorseera mucichis bishaanicha keessa seenuu fi akka inni seene deemaa dhowwaa. Bara mootii keenya kanatti na ajajjira wadheedha mootichis bishaanicha keessa seenuudhaaf xiqqoo ture ni seena. Abdii guddaan qaba. Gosh ergamaa kiyya ergamaa du'aa waan ba'eessa hojjette ammas dhaqiitii yaada bishaan keessa seenuu keessa godhiitii mucichi akka bishaanicha keessa seenee nyaatamu godhii dafii ariifadhu. Kabajamoo hangafa keenya kanatti ajjeesi jette nan ajjeesa kanatti balleessi jette nan balleessa kanatti cabsi jette nan cabsa kanatti na ajajje hunduma isaa nan raawwadha.
namni maal taalaata yoo abboommii eege bishaanicha keessan seenin jedheera inni garuu dideetti seene mee ammas dhaqiirra deebiitti bishaanicha keessa seene maaloo nyaatamta hin baddu waan nama balleessu keessa jira maaloo irraa deebi maaloo seenin qabdu maaloo seene maaloo maalitti daree abboonni maa cabsita mucicha abboommii cabsee keessa seeneera kaadhoo keessaa bahi jedhiin ammayyuu ariifadhu maaloo mucaa koo abboommii diimdee maaliif keessaa bahi ammayyuu maaloo keessaa bahi ariifadhu keessaa bahi kabajamoo hangafa keenya dubbiin dhumeera mucichis keessa seenuu danda'ee jira keessa asii fi achi deematiin jira jawwee guddicha san qabnii nyaachisuu duwwaatu nafe amma kana duwwaatu nu nafe humna dabalataa xiqqooshi itti nu dabali dhaqee tanan ajjeesa gosh ergamaa kiyya ergamaa du'aa sirriitti hojjettee jirta ammas dhaqiitii bishaanicha keessa akka inni seenu godhi ammas dirqisiisiti ariifadhu adeemiti bishaanicha keessa seensisi amma
diddee abboomii waaqayyoo cabsitus waaqayyo gara laafessa waan ta'eefiyyuu dabarsee harka diinaattis hin laanne. Kanaafiyyuu waaqayyo si oolchuu danda'eera. Waaqayyo keetiif galata galchi. Waaqayyo si oolchuu danda'eera. Waaqayyo keetiif galata galchi. Dhuguma waaqayyo araara qabeessa gara laafessa waan ta'eef si oolchuu danda'eera. Galanni bara baraan waaqayyoof haa ta'u. Ameen.